بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يبدأ في الجالة تمتوتا على البودكاست. سلامتا بياراتين سلامتا هاروتك تن اسم مارشد مكسما أمسا بريدا قبل الدفني جرام كنافو حمد مرة سلامتا خنتي لولين تراب taatu takaraakaratis of keessaa qabna. Isaanis takkaffaa diraamaa mata dureen isaa ifii waliin ta'ee jedhu. Mata dureen isaa ifii waliin ta'ee jedhu. Kallattumaan gara sagantaa teenyaa isa jalqabatti isin geessinaa diraamaa kana daawwanneet walitti deebina. Namni tokko ifii wajjii walii galuu qabaa maal jettanii eenyutu ifii wajjii wanti na araarsaa? Gaaffii sammuu sana eenyutu naa deebisuu danda'a? Naafi sammuun adda addatti maaliif deemna? Manguddoo nama anaa walii walitti na araarsuun barbaade eenyutu anaa waliin walitti na araarsaa? Gaaffiin akkanaa maali? Maaliif na gaafatti sammuun tiyya gaaffii akkanaa? Sababni nan sammuu tiyyaa wajjii wal loleef maali? Ka'umsi isiidhaa maali? Furmaanni hoo? Of qorachuun qabaa. Akka taa'ee if gamaagamuu danda'uudhaan qaba. Kanaaf gara furmaatatti deemuun dirqama ta'a. Furmaanni qaamni araaraa anuma yoo ta'e malee namni tokkolleen manguddoo naaf ta'ee naa wajjii walitti na araarsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni akka kiyyatti ofii wajjin wal loltan jalqaba of harkadhaa, sababa ka'umsa kanaa qoradhaa, ofitti deebi'aa, waliin taanee of haa harkannuun isiniin jedha. Kanaaf marsaa lammaffaa wal deebinaa. Assalaamu alaikum. Deebinee jirra gaa. Laallee jirraa waan irraa hubattan nutti himtanii jechuudha. Namoonni hedduun lamaan wajjin wal ta'uu fi yeroo dheeraa barbaada. Garuu kan milkaa'uu danda'u kan isaafis faayidaa qabu maali? Yoo ifii waliin walitti araarame. Nama wajjin yeroo wal dhabne namoota baay'eetu nu gidduutti taa'ee haasawee nama wajjin walitti nu araarsa. Yoo ifii wajjin wal dhabne eenyutu walitti nu araarsa? Lubbuu teenyaa fi nuti yoo wal dhabne, yoo wal lolle, sammuu teenyaa wajjin yoo walii galuu dadhabne eenyutu walitti nu araarsa? Wanni takkaa isin qunnamee ni beekti? Namni ifii wajjin wal lole ni jira. Namni ifii wajjin wal lole wanti akkanaa isa qunnamee jiraatu yoo jiraate mee xiinxalaatii maaltu si mudate koomanti jala nuuf haayaadhaa jechuudha. Kanaaf wantoota hunda furmaanni maali? Of harkachuu, of irratti dalaguu, ifii wajjin dorgomuu, of harkachuu. Of harkannaan immoo Rabbi harkannaan waa hunda harkattaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya nama wajjin wal ta'uudhaaf dalaguu osoo hin ta'initti ifii wajjin gaafilee sammuun teenya nu gaafatu deebisuudha. Maaliif? Gaafiin alaa dhuftu sobdeetis ta'u akka feete barbaadee gaafii qaama alaarraa dhuftu deebisuu hin dandeessa. Garuu gaafii sammuun teenya nu gaafatte isa dhugaadhaa yoo ta'e malee sobaan waliin deemuun hin danda'amu. Sammuu teenya wajjin sobnee waliin deemuun waan hin danda'amneef jecha ifirratti hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Kabajamtootaaf jalatamtoota keenya. Kanaaf
wantoota baay'ee hojjechaa jirra. Sanirratti immoo yaada keessan koomentii jala nuuf haa isin jenna. Kabajamtoota fi jaalatamtoota Al-Nasr Podcast sagantaa bohaartii akkasumas sagantaa haaromsa qalbii akkasumas sagantaa siiraa fi wantoota kanaa wajjin wal fakkaatan baay'ee kan karaa kanaan isin bira gahaa jiru hunduu keessan nu beektan. Kanaaf san irratti yaada keessan hin qusatinaadha. Namoonni dandeettii qabdan dhuftanii waliin hojjechuu dandeessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.